السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبر زينم ودفنو أكان سن أجائبو في إسراجس إثيوبيا ينكا يلوم بركة إلال إثيوبيان ربي تسيف لولا ربي تسيف تمسا ويتسنين جنو هدون كيسان لغا إسن تنفكاتو بي إثيوبيا تم بي إبي فمتولا بي نبيوتان إبي فمتي بي زبان رسولا إرغمان ربي نبيوت إرغي إثيوبيان بي نبيين أمبر آتي تورت أما قويا هرّا ودفنو أدّا breaking news information ajaiba isini qabna akkuma beekamu ka Masriin Abdul Fattah ICC osoo inni Itoophiyaa gara fuudhaaf Itoophiyaa irratti jeequmsa kaasuudhaaf siyaasa forqiitii walii galanii Dabratsiyoon fa'a walii galanii Faannoo fa'a walii galanii Itoophiyaa rukutuudhaaf osoo Abdul Fattah ICC olii gadi jedhee gulufu tarkaanfii cululuqa drooniidhaan Masrii irratti fudhatame jechuudha. Tarkaanfiin droonii kun kan fudhatame markaboota Masrii iddoo inni jirutti pachap godhanii ibiddaan barbadeessanii jiranii jechuudha. Kana kan gabaasu jette osoo hin taane miidiyaa Masriiti jechuudha. Tarkaanfii droonii irra fudhachuudhaan markaboonni Masrii galaana diimaa irratti rukutamanii jiru jechuudha. Raajii dhabar. Meelaalee dalagaa rabbii kana. Inni asiin Itoophiyaa jeequudhaaf, Itoophiyaa shabbaruudhaaf, Itoophiyaa jeequmsa keessa galchuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhaba. Garuu Itoophiyaan haqa isiitiif dubbatte haqa isiitiif falmatte. Kanaafuyyuu Abdul Fattah ICC mataa qabatee booyaa jira jechuudha. Tarkaanfii kana kan fudhate ammoo eenyu akka ta'e namni beeku takka hin jiru jechuudha. Eenyutu tarkaanfii kana cululuqaa kana fudhate waan takka wanni isaan beekan hin jiru jechuudha. Ajaa'iba. Gama biraatiin daawwattoota keenya odeeffannoon biraa kan isin qabnu muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed intervii ajaa'iba waggoonni shanan adeeman kun waggaa akkaan cimaa waggaa akkaan ulfaataa akka ta'e dubbatee jira. Isa kana qofatti hin dhaabne ajjeechaa Saamoraa Ambaachoo Mokonnon isa kana wal qabatee walqaa'i xagade intervii jajjaba yeroo dhiyootti muummichi ministeeraa ni dhufa qophaayaa eeggadha. Gama biraatiin daawwattoota keenya akkuma beekamu Tigraay keessatti gareen huwaatu hin jedhu ammas uummata Tigraay ashabbaruu uummata Tigraay buqqisuu jabaatee itti fufee jira. Itti aanaa godhuudhaan pirezidaantii naannoo Tigraay godhuudhaan namichi Dabratsiyoon bakka Geetaachoo Raddaa buusee muude ummata Tigraay saala tokko malee ashaboon ica dhiqatee Suudaaniin, Masriin, Eertiraan waa hundaan nu faana jiran waadaa nuu seenan isaan kana abdannee waraana seenaa jira jedhee dubbatee jechuudha. Baxaam itti nama asaazana, waan nama raajessu, waan nama gaddisiisu. Ifaan ifatti ummata Tigraay ibiddatti naquudhaaf ifaan ifatti dubbata. Ummanni ammoo akkuma isin footoo irratti argitan kanatti hin barbaannu. Lola wayiituu hin barbaannu. Itoophiyaan biyya keenya faana lollu. Eertiraa faana dhaabannu. Eertiraan kaleessa nu gudoodde, hawwoota keenya gudeette, shamarree teenya gudeedde, mismaara qaama saalaa hawwolee keenyaa keessa keette Eertiraa hin barbaannu. Kuni sagalee dhalattoota Tigraay keessaa ka'aa jiru jechuudha. Isa kana irratti seera baasuudhaan gurundii tokko malee, gaafii tokko malee, sababa tokko malee dhalattoonni Tigraay warri waan jarri jette didan guuramanii hidha guuramaa jiru jechuudha. Kan kanarraa hafe ammoo hedduun isaanii baqatanii akkuma isin hin jenne gara naannoo Amaaraatitti halkan guutuu taariba akka nama Liibiyaa Awurooppaa deemuutitti garuma naannoo Amaaraa seenuudhaaf haala kanaan baqachaa jiru jechuudha. Dubbiin naannoo Tigraay keessa jiru gabaabumatti namni waa hubatu footoo kana laalee hubata. Haalli Tigraay keessa jirtu kana mootummaan Federaalaa Rippaabilika Itoophiyaa ammoo ummata kiyyatti hin dhukaasu, ummata kiyyan ajjeesu jedhee jara kana karaa naamusaatiin gaafataa jira jechuudha. Kanarratti Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa faana akka jirtu ifoomsitee jirti. Dubbiin dhumataa dhabbaleessa kiyya. Kanaafuu miidiyaa keenya TikTokii kiyya koppiliinkii godhuun irraanfatina. YouTube subscribe godhadha. Facebook follow tolcha. Odeeffannoo waqtaawaa jala buunee isin biraan geenna. Yeroo gaarii nuu qabaadha. Biyya teenya faana ni dhaabbanna. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ammas ammoo biqiltuu miiliyoona 800 dhaabuudhaaf karoorfatee jira. Gurbaan gurbaa hojiiti. Nuti nama hojjetu faana dhaabbanna malee nama biyya diiguuf qabsaa'u faana dhaabbannu. Takaleessa tarte seenaadhaaf. Amma booda nuti ammoo biyya keenya faana jirra jechuudha. Dhugaan jiru tana. Biyya ofii wanni caalee hin jiru. Biyyaaf haadhaan qaldiin hin jiru. Ennaa agar diriddir bixibix yallan.